namni gaafa akka itti waa bulchu wallaale namni gaafa karaa itti waa of wallaale akkana dura harkataati jechuudha. Biitinis manninis jireenyinis akkanis jeeqamaa jechuudha laala. Arraan tana Itoophiyaan Ameerikaa wajji michoomni Itoophiyaa fi Ameerikaa waggaa 100 ol. Block irra faayee namni gisee tekstii gootee fi siifin deebisee yoos madda deebise block gootaa jechuudha ganda akhiratti ergita. Anyway arraan tana maabarri taayee dongoraafaa maali jiran jechumaaf dhufee achitti hin dhalaani. Maabarri tana haa maabarri taayee dongoraafaa baltsiginnaan maalirra jirti mee rabbi isinitti agarsiisu jara keenya. Nama waggaa dabre doolaara Ameerikaa biliyoona tokko haliqii osoo hin tahin kennaa si kenna liqii miti badle kennaa nama doolaara Ameerikaa biliyoona tokko sadaqaa fuula rabbii sitti buufate mi akkam gochuuf harka darbitameeti yoo mataan kun likkii sin dalayne malee yoo maraataa mataan shir taate malee maal gochuuf nama akkanaa kan harka darbitame. In 2 miles. Ammaga secretary Kenya Yohan Ministeri Haja Biyala Amerika Blinken akajetti aboni khadanne ijibata hunda goone yaabo dhaabadha wanni itti jirtan kun sirri miti mirgana nama dhiitaa jirtanii nama hidhuu yaaba nama ajjeesuu dhiisa dubartii gudeechisuu dhiisa hingoone nuti waan takkalle waraanni keenya takka laal waraanni professional akka Itoophiyaan jiru osoo lubbuu takkana jeesii seene aboo dhaabbadha maal jenne gaanuti yaaboo jarri keenya kun numa gawwaadhaa jenne maaliif jennaani arraan tana jarri kuni amma durallee Haajii Xiinxalaan dubbatee jira jarri kuni waan dachii fixeeti waa'ee samii hawaa keessaa waa barbaadaa jira maarsii gubbaa akkamitti ilmi namaa jiraachuu danda'a ja'aniiti talafaatti dhiisanii talafaa fixanii achi keessa waa barbaadaa jiran nuti gana harki 50 nu gara guutannee bulleen beeynu guyyatti gusadii nyaachuu dadhabnee jira tana biyya nyaattee quuftee waan ardii tanarra jiru mixii biyya teenya keessa deemtu warra argu warra arraan tana naasaara muunii irra tattaa'u warra maarsii irra tattaa'ee waa qorachaa jiru isaan bira kutee warri private warri akka in half a mile take exit 121B toward West Park Tollway West. warri akka Elon Musk faa jira warra amma Tesla namicha uume kana faa arra jirri kun maarsii irratti namni akkamii jiraataa jechuudha arraan tana waan addaa teknoolojii barbaadaa jiran gawwoonni keenya akkuma isaanii nama isaanii beektanii alhamdulillah arraan tana ambaasaadoroonni Oromoo kumaatamaan ala kana take exit 121B ambaasaadoroonni Oromoo waan addunyaa keessa jirtu warra quba qabu jira amma ambooda qabsoon afaan qawweetiin nama bulchitu hin dalee continue for 11 miles hin jiru nama sobuu hin dandeessu aboo dhaabbadhaa jennaani ni jiraami TV beekamaa East Africa sanga namni miliyoonni 14 taraa takka taa'ee live ilaalu santu jira TV East Africa horn of marre jettanii san TV shumburaa san farra taa'anii amma isaan maal namaan jaane nuti badhaadhu jirra Ameerikaan feenu tiraktara kudhan nama garsan yaa baleeyyan kiyya tiraktarri addunyaan biraa khalafa qottu harka 5 traktaran harka 5 qof namni industry irra jira namni maarsii gubbaa jira malee waa'ee nyaataa naasoo nuti Ameerikaan feenuuf dandeenye jirraa siin jaan haya akkam gootaniif dandeessanii yoo jetteen hin jiru kanaaf arraan tanagaa ummata akka Andaargaachoo Tsiggee warra jibbansan waan Oromoo fi Oromiyaa jaan argaa dhageettiin feene akka Birhaanuu Naggaa Oromoo keessaas ummata hashar bashar ummata faayidaan qabne nama rabbiin akka awliyaa godhee nuu kanne yoo jiraate Jawaar Mohammad jaalannu jibbinu gisee takka yoo laaltan namichi kuni awliyaa rabbiiti yoo jettan isin waan takka wanni hin barbaachisu wallahi maaliif jennaan rabbiin uumamaan dandeettii kanneef aboo Tigiree tanarraa burcuqqoo takka hin cabsine qeerroon nagaa amma qalee galchite ammallee jara kana yaamaatii xarabeessa irra tattaa'a wajji haasawa malee lolli hin barbaachisu isinifiifuu
haala amma jirru kana keessa lolololuu miti osoo lollee hoo jiraachuuf survive godhuuf nu ulfaata koronaan nu miidhee jira jee namichi kun usaati maal beekta ati angootii na saammachuu deemta ati maal beekta ani hayyootan qaba akka tana hayyootan qaba akka taayee dongoraa kana fa an hayyootan qaba akka andargaachoo ciggeefa biitigaa qiluma kutere akkama taatu Amerikaan dhuftee no stop ati kophaa bulchaan jirtu nutilleen poolisa addunyaati huno bakka takka walii qabdanii nama halleeyyatti haraa jirtanii dubartii ilmaan namaa godiidaa jirtan haadha abbaa duratti waraana kuma dhibba meeqan biyya afuriin Soomaaliyaa, Itoophiyaa, Eritiriyaa fi ummata ristii deeffachuu dee ummata nafxanyaa kana walii qabatanii ummata kana dhiisa aboonullee ummanni kun yoo nu cunqurse akka fedhanii haa nu cunqursanii garuu ummanni kun ummanni nagaa homaa isin hin goone aboo lola kana dhiisaa jenneetuma jenne gurra lama qabanne dhiisaa lolli hin barbaachisu no juntaa dhibbaa jaatama qabu deemna aboo juntaa dhibbaa jaatamaa jettanii biyyan diigina aboo dhaqaniituma warshaa kasila mootummaa nu saammatee kasila galii mootummaa gochuu qabu fuudhee Eritiraan duraanuu hijaa qabdi waggaa 30 fi fuuta beeltee ajjeeste ta qonqoon ajjeeste ta guyyaa takka paarlaamaa takka hin qabne ta gaazexaa tokko hin qabne waan takka hin qabne biyya fuutee faabrikaa carqaa carqii dirgim faabrikaa kiniinaa dirgim yuunivarsiitii dirgim masgiida dirgim biyya fuutee dirgim goote jechuudha namtichi ifiifuu Ijipti wajji jira harka lafa jalaatiin maal hijaa qaba Itoophiyaa balleessuu fedha gawwaa keenya argateemi maal godhanii amma Itoophiyaa diiguu gattaa'e jechuudha kunis warri jarri amma dura Ijipti irraa ifiifuu doolaara 500 fudhatan ها أمانن هادوي ساعتون بينو هذا ما كفرتن كونيس ولو ما جتشو ياز بلو وري ربيم بيكم سخنف دنديتي خنف جالا نوجب بنو ايديولوجي خنياو تو كتوبا تو خاكل دتوفا نو جاني لولا خنا درو دابتن جوار ما مسي نو ابو نميتشو الدين هذا بد ارترا خنا جلا جنان دي دغا نميتشي مال اني ارغنو غسوما مي مال اني غول مي وانو ما ابي يغود اس خنا نتين چغيني دابه ارغني دفنو تو خاغرنو قسني على انجر بروجكتين اني نانيستون هونتي تدرا ويان انجل قبت هونتي ولا بابوراتو ولا بشان بياتو ولا جن جان كانتو وني هو ان دران جل قبا ما اما في تجرا ملي نتين وني نغو انجر بابا كان غاستا امريكان تي ابو ديتي نمن وني اتي تجرتون دوغورا وني اتي غورا جرتون دوغورا دابي هتتمن ورانا إرترا بيسان خيسا باسي سيراف دالي سومة خانا قول فنك إنيا يسوس تشي أمد تاريخ يالن سبوج النازي غرم سا وطتي وچ إنيا لنا غرم سا وطتي يكسي جو أمني كيني تبوتسات التناف نبيتاني كيني مال جاتشو سات غرم سا وطتي وقاجو أمريكان غرم سا وطتي غنا عمرين سيدي بسدي نتي مو خما صديق أبنا what the hell is خما صديق أباتي this who cares ورانا بيا سينا أما خما صديق أبدتي واهي مو فدني فترى كمينياتن لاغنا كمينياتن نونجو بربادني جا damn he's dummy stupid and the dumb سينا أما تخما صدي سينا أما خما صدي سينا بدينا نما باسو ددبت جيريني هركافاني نما باسو ددبت سينا دتو هاي بربو الدنيا برا رومان وقا ميكا بولشيتي انجليز وقا ميكا بولشيتي ايران وقا ميكا بولشيتي برشيان امبارين تركين عثمان امبار وقا ميكا بولشي الدنيا تن توني وقا هم صديق ابن تكانو تي بدينا ونياتين كوفن بيتسون تنقبتيتي ابو ربين يابو نمني مسكين نيكزي غيا خيسا وارغتي جرخين namni miskiinni gaafa guyyaa keessaa waa argate rakkoodha jira keenya gaafa guyyaa keessaa waa arge rakko arganiin beekan angoo arganiin beekan gizee angoo argan wanni tun hundi tanuma isaaniitti fakkaatti akkuma fedhanii waan bulchanitti fakkaatan no addunyaan tun rabbiin akkuma rabbiin jabaan jirutti addunyaa tanarraas jabaa jabarra kaayee jira gaafa ati ani wahiin qaba jettu kasirra qabuu jira ha gaafa ani jabaate khasirra jabaa jira rabbiin lafa sii kaaye Ameerikaan tuni rabbiitu Ameerikaadhaaf abbaa humnaa isii godhe poolisa addunyaa isii godhe jaalannu jibbinu okay sorry dhiifama isinit deebi'e silkii na jeeqe
Kanaafuu arraantana hoggantoonni keenya warreen waggaa 3 keessatti namoota sila dubbiin isinirraa gabaabsaa arraantana bilinkan akka jeetti haajaan biyya alaa keenya tadhumaa dubbii isinirraa gabaabsuuf chaarjiin isinirraa dhumataa jira. Kadhanne dadhabne boodarra huno arraantana qoqqobbii viizaa namni tokko akka hin baane taayyeen tokko ne shoofa jedhan amma viizaa maali alaawinnetti calamu viizaa sin jedha laala biiti addunyaatun arraantana Itoophiyaa miti abbaan fedhe Ameerikaa wollolee arraantana kaadiroonnii fi warri baalisilxaanaa kuni warri arraantana kee achi waan fedhe asitti godhachuu ilmaan isaa faamilii isaa asitti ergu hin jiru akka lubbuu isaanii olii gosa soon hin jiru kun jalqaba viizaa dhorkachuun jalqaba qunxuutaadha amma tun diinagdee irra dhaabuun qunxuutaadha if bira hutteeti gana addunyaan bira akka waa isinitti hin gurgureessin godhu deemte Ameerikaan because amma East Africa irratti Soomaaliyaan fiifuu biyyaa miti amma biyya gochuu isaanii yaaliirra jiru dubbiin baxabbatamte kun duraanuu maraataan mogga dhiibanii achi kaa'an kaa'uma takka jireenya biyya isaa jijjiiruu dadhabe amma jarri sadeen kun waliigalee biyya san gaanfa Afrikaa san akka baxabbatan hin fedhan jechuudha dura ikoonomiidhaan qad isaan godhe yoo san didan droonii jira waraana jira waraana United Nations jira waa meeqaa jira jechuudha akkuma Mangistuu Hayilamaariyaam godhan jeneraalota maallaqa feekiidhaan jalaa bitanii Mangistuu Hayilamaariyaam qullaa dhaabanii guyyaa kaan Zimbaabeedhaan dhawame jechuudha. Gaddaafii taati Gaddaafii fuudhanii ajjeesan Iraaq taati fuudhanii ajjeesan Yugoslavia taati ni facaasan in dandeessu ati addunyaa tanarratti ammaan booda diktaatara ta'eetiin ilma namaa mirga dhala namaa ajjeesee ilma namaa hidhee jiraadha addunyaa tana fuuldura jira hin taatu bakka hin taatu hin dandeessu it's too late ati ka dhufuun sirra ture waggaa 50 dura waggaa 50 dura dhuftee waggaa hagara bisii kan isan bulchitee ilma namaa dhiitee bulchitee san booda deemta jechuudha ammaan tana gaalatiisu horiitiisu hundi arramo In 2 miles, take the exit toward Chaffeeraamis maal jee Haajii Xinxalaa maal jee har'a OMN maal dubbatee Keelloo miidiyaa maal dubbatee jee dhaggeeffatu sinigalee dur ilmi namaa raadiyoona takka nama 20 dhaggeeffatu har'a hin jiru ilma namaa teeknooloojii deemteen information banaa taa'uun ilma namaa ajjeesaa jiraachuu hin dandeessu jechuudha kanaafuu warreen biltsiginnaa jala oriitanii fi warreen Dr. Eenyu maqaa Zinaabu jala oriitan Allah maraam isiniin jennee jira Rabbiin rahmata isinii haa godhu biiti kuftee jirti jechuudha Rabbi jajjabina isinii haa kennu huma takka ammaan tana dhageeffadhaa gaafa tokko saahiba kiyya tokko naan jee faayinaansii keessa dalagaa biyyatti warra maallaqa kana hiru biyyatti mindaa kafala iddoo xiqqishoo takka wayyaaneen Ameerikaan I think iddoo mallas I don't know waa'ee Somaaliyaa waraanni warri iddoo Itoophiyaa irraa shift godhanii maal jedha xiqqishuma shoorteejii xiqqoo takka dhufteeti nama kana gibiraan hir godhan jechuudha maallaqa kafaluu dadhaban maaliin isin jechuu barbaada 50% namni maallaqa biyya san mindaa Itoophiyaa irraa kafalaa jiru irra guddaa harka guddaan Ameerikaan har'a kana sirraa dhaabanii akka namni waasitti hin gurguranne gaafa godhan qurxummii bishaan keessaa fuutee cooshina keessaa alhamdulillah rabbil alamin osoo ilmaan Oromoo akka qurxummii bahara keessaa baasan goona ja'anii odoo isaan ammaan tana tireeningii nurratti eegalanii rabbiin jabaa irra kaa'ee jechuudha alhamdulillah rabbil alamin in a quarter mile, take the exit. abbaan feetan hara feetanitti wannaa ja'a isaan qurxummii bahara goggoysuu qurxummii ajjeesuu bahara goggoysuu qabna jaa maal jechuu ilmaan Oromoo fitnaa jaal akka hayluu sun rabbiin osoo isaan qurxummii bahara itti goggoysina jaanii rabbiin fuudhee bahara isaan quban qabne shishim godhee Take the exit toward farm. rabbi galanni haa ga'u shukriin isaa geessu rabbi galateeffadha waan isaan nyaatan garraga amma biyya Arabaa akka gaazatti hin gurgurree godhan jechuudha kanaafuu haqa Oromooti imimmaan haadha Oromooti gartanii mi khalee amma wanni Amaaraa seentara Amaaraa wanni aadaa Amaaraa Finfinnee keessatti handhuura Oromiyaa keessatti In half a mile, use seentara aadaa Amaaraa Kagamoona wanni seentara Oromoo caalu san achi bira ijaaruuf deemaa jiran eenyu kanna nafxanyitti Adaanech Abeebee ja'an abbaa mana isii nafxanyaa sunii fi Abiyyiitu hayyameef jechuudha sanni ijaaraniif ni dhiisanii gaa san Allah walam rabbi abeehu maalin isin jechuu barbaade arraan tan Oromoon baankiin Oromiyaa Bahar Dar keessa ka gubateef ka akkas godhaniif
waan maqaan isaa ka Oromooteef Damshon yoo xiqqaatte namichi sun construction naannoo Amaaraa keessa ka investment isaanii godhaa ture sababa Oromooteef qarshii biliyoona shalagama Muhammad irraa guban ummanni sun ati as fiddeeti seentara aadaa Amaaraa garsiitte Use any lane to turn. Finfinneen tahundaa taate sabab sablammoonni hundi achi taajaarratanii taak atis baardaar dhaqi ijaarradhu meesitti haadhiisanii sinigala kun nafxanyoota afaan Amaaraa dubbatan ummata Izeema ummata Continue on farm to market. 1464 south for 1.5 miles. Kanaafuu jara keenya haqa Oromooti imimmaan Oromooti cubbuu Haacaaluu Hundeessaati cubbuu Jawaar Mohammad Farrakhaan arraan tana gaazexeessaan OMN miskiintichi taa'ee oduu dubbisu sababa OMN keessa dalageef hidhaa keessaa gidira arga hanafxanyaa immoo TV irra taa'ee isaan arrabsa Jawaar Mohammad Khasilaa bilisummaa tanaaf aangoo fuudhee isaan naqe mana hidhaa keessa taa'ee gidira arga tana kan kolkolleen Oromoo addaan facaasaa ture boodigaardii jahan deemaa jechuudha boodigaardii jahan deemaa jechuudha haqni Oromoo maaliif ni badhaafamaa jechuudha Khasilaa haqa itti qabu Khasilaa akka awliyaatti dhugaan isin jaa awliyaa osoo silaa namni awliyaa qabaate yeroo tanatti Jawaar Mohammad awliyaa dhugaan isin himan umatek wanni inni raage wanni inni dubbate hundi kataateef Jawaar Mohammad qofa beekumsaanis wooma hundaan jechuudha arragaa nama akkanaa kana hidhaa kaayee hayyoota jajjabaa akka ummata biyya tana karaa meeqa siin deemuu danda'u isaan kana if cinaa keessa aboo yoo mari hatteen angoo sirraan fedhanii dhiisennaan anfariiraadhaa namichi bololaadha dhiiga isaa keessa dhiiga Amaaraa jira dhiiga isaa keessa dhiiga nafxanyaa jira waan bololaa angoo qabuuf kuni warri kaabaa nafxanyoonni aadaa isaanitti yoo gama angoo dhufan yoo obboleessi torba qabaate haaji xiinxalaa waggaa meeqa duraan isin jee dubbitan obboleeyyan torban isaa mana hidhaa kaayee takka ajjeeseeti angoorra taa'ee narraa fudhatan jee waan jedhu kuni dhiigni isaa yookaan fincaan Amaaraa waan ta'eef fincaan nafxanyaa waan ta'eef arraan tana Oromoo kaan ajjeesee kaan mana hidhaa kaayee Oromoo kotteetti firraa ari'ee firraa fageessee kolkollee tana kaa ummata gaarbeeja qofa walii qabate Oromoo keessa akkasi biyya ofaa jira hunu arraan tana qillee seenee jechuudha rabbi galannaa ga'u haadha rabbi galatoonfadha kun this is the beginning eegala kuni rabbi biraa dhufte Oromoon gaafa silaa wayyaaneen osoo qabsoo jirru Obaamaan asii dhaqee warra dhibbatti mohanna jee dhugaadhaan mohattan jee ragaa beebsanu haqni Oromoo waggaa 4 keessatti wayyaanee lafaan dheef kanammoo rabbiin fuudhee irra isinii dabale Ameerikumaa lafaatti isinii kaasa jechuudha kanaafuu amma Oromootiyya jabaadhaa bakka jirtanii humna teessan lafarra jabeeffadha waraana keessan lafarratti jabeeffadha humna teessan akka Dr. Mararaa nama dura jee rabbii fi faranjiilleen nama humna qabu jaalatti nama jabaa jaalatti isinilleen waraana keessan waraana bilisummaa Oromoo ka isinii jecha qabsotti jiru bakka jirtanii In a quarter mile, turn. bakka jirtanii jabeessa tokko lammaffaa warri waraana bilisummaa Oromoo gaggeessaa jirtanis akka gaafa Mangistuu Hayilamaariyaam waggaa ari'amuu deemu Mallas Zeenaawii faan daddabiit baraa keessaanii asii nama qabaachaa turan nama jajjaba Turn left onto Mission Oaks Drive. nama Ameerikaan approve gooteetu biyya san bulcha an dhugaan isin hima dubbiit yeetana seenaa bolkaadha nama Ameerikaan approve gootee biyya san bulcha kanaaf wanni isin godhuu qabdan qabsoo teessan lafarra jabeestanii Mararaa bira dhaabbachuu jaalmarroofaa bira dhaabbachuu qabsoo teessan lafarra jibsu Ameerikaa wajji hidhata jabeeffadha maaliif jennaan Ameerikaan argaa dhageetii Abiyyiin feetu argaa dhageetii Izeemaan feetu amma silaa namni Itoophiyaa keessatti paartiin jajjabaan ni jira jaamu akka isaanitti Izeemaa fi Turn right, then your destination. Ameerikaan biltsiginnaa fi Izeemaa funyaan qabattee jirti uuf jettee jirti kanaaf amma eenyu alaaf yoo jaan kaafaa ofi abaa'u Your destination is on the right. jabeessina sun akkitti jabeessinu Ameerikaa bira dheenee hunoo nuti paartii jabaa qabna nuti maandeelloota hidharraa qabna isaan kun warra biyya bulchuu danda'u kanaafuu Ameerikaan noo jiraabbachuu qabda yookaan warrummaa silaa waraanarra jiru kunu nama jajjabaasi qabaachuu isin barbaachisamma jabaattanii ala kana
fuula haarawa nama jajjaba godhachuu qabdan jechuudha. Akkasi qabsoon tun fuuldura deema. Yeroon tuni ammas lootoriin baatee jirti. Bas Ameerikaan yoo takkas jala kaate sin dhiistu. Oromoon Facebook qofarratti osoo hin taane qilleensa miidiyaa osoo hin taane lafarratti dafnee hatattamaan waa dalaguu qabna. Warra live irraa iyyu qofarra waan eegina. Warri hayyoonni baratan, warri dubbiin Oromootu na laallatti jettan hundi igoo keessan lafa kaaya walii hoottaa waan gootan godha. Yaa asirraa dippiloomaasiidhaan Oromoodhaaf fedhu kaafaa haa ta'u fedhu abbaa haa ta'u abbuun fedheefu dalaga dafaati hatattamaan. Jala seenaatiin nuti hunoo waraana jajjabaa qabna biyyallee nu gaggeessa maali Ameerikaan bargaafa mangistuun cahuu deemu laalteeti eenyu jabaa jaanii mallas argatan TPLF argatan. TPLF hunoo waan akkana goonana deema hunoo fudhadha aangoo seenaa. That's it. Arraan tana isinis gaafa izeemaan baandiraa itoo Ameerikaa gubtu Oromoon ka'i lafa tokkummaan ka'i dur caala. Arraan wanni ati barbaachisu lafarra dalagu harka lafa jalaatiin dalagu. Kana irratti Oromoon karaa dippiloomaasii Ameerikaatiin dalaguun dirqama karaa dandeessan hundaan jechuudha. Kanaafuu Oromoon warri biyya keessa jirtan humna teessan jabeeffadha. Uummata waraana keenya bira haa dhaabbannu. KFO's bira haa dhaabbannu. KFO'n yeroon amma sagaleen hidhamtoota keenyaa taanu amma. Yeroo hidhamtoonni keenya arraan tana hidhamtoonni keenya akka Maandeellaafatti hidharraa bahanii biyya san karaa fuuldura gaggeessan amma namni danda'u namni biyya tana bulchu Oromoodha jettee Oromoon ammallee lafaa ka'uu qabdi jechuudha.